hireen namaa lafa kanarratti fageenya hin safaramneen wal caala yoon jedhee waantan sobe natti hin fakkaatu. Maarree iddoo inni tokko otuu filatuu ijaan quufu inni kaan ammoo garaa duwwaatti yaadaaf dhiphinaan quufa. Yeroo inni dureessi ammayyummaa fi uffata ciccitaanii qaama isaa mul'isu, faallaa isaa immoo kan waan uffatu iyyuu dhabee qorraa fi aduun ciccitaa uffata isaa keessaan bifa qaama isaa jijjiiru akka waan eebbifamee dhalatee gaafa inni tokko siree sadarkaa isaa eeggaturra ciisu, faallaa isaa immoo namumti akka isaa akka waan sanyii abaarsaa ta'ee gaafa karaarra rafuu fageenya lafaaf samii fakkaatuun waliin caalaniire isa isinumaaf hin dhiisa. Kumaa jedhama godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii ganda baadiyyaashiitti harmeesaa Aadde Galaanee fi abbaasaa obbo Dabalaarraa dhalate. Kumaan obboleettii dubaraa Siifan jedhamtus qaba. Maatiin Kumaa garuu harka qalleeyyiidha. Harmeen isaa Aadde Galaanee suphee dha'uu fi qoraan gara magaalaatti geessitee isaan jiraachisti. Magaalaa Shinootti dhihoo waan jiraataniif umriin Kumaa barnootaaf akkuma gaheen mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Garbii Bultootti barnoota isaa eegale. Guyyaa gabaa harmeesaa meeshaa ishiin suphee irraa hojjettu gargaaruun waliin gara gabaa deemu. Guyyoota biraas qoraan gara magaalaa geessuun gurguranii jiraatu. Kumaan barnoota isaatti nama cimaadha. Badhaasni inni waxabajjii 30 irratti akka kutaasaatti akkasumas immoo akka mana barumsaatti amalaa fi kanneen biroon badhaafamu. Baasii barruulee fi qalamaa kan waggaa isaa irraa hir'isa. Haaluma kanaanis otoo jiraatanii kutaa 6ffaa gaheera. Obboleettiin isaa Siifanis kutaa 4ffaa barachaa jirti. Jireenya isaanii kanattis hagam ta'u gammadoodha. Mana isaanii muffii wal dhaga'uu diduun waliif yaaduu dadhabuun hin jiru. Jaalalaa ollaa isaanii inaafsisus qabu. Yeroon isaa ganna ture fulbaana Kumaanii kutaa 7ffaa eegaluu fi Siifan kutaa 5ffaa eegaluuf qophiirra jiru. Aadde Galaaneedhaan waa'ee abbaa isaanii gaafatanii beekanii. Guyyaan kun kamisa galgala ture. Guyyaa gabaa waan tureef hundi isaanii gabaa oolanii galaniiru. Kumaan harmee har'a waan tokko si gaafachuun barbaada waa'ee abbaa keenyaa jedhee ishee gaafate. Aadde Galaaneenis maaliif madaa koo natti kaasta dhala koo jettee erga boqoo ishee cabsitee takkaa yaaddeen booda abbaan keessan nama jaalalaa amala qabeessa ture. Hir'ina isaa otoo jettanii waantan isinitti himu hin qabu. Akkuma isinillee beektan maatiin koo dureessota. Ogummaa suphee dhahuu amaatii kiyya irraan bare. Abbaan keessan otoo loon abbaa koo tiksuu jaalala ho'aa keessa seenne dhokannes wal arguu wal argachuu jalqabne. Kana gidduutti akka aadaa fuudhaa feeruma naannoo keenyaatti namni biraa xalayaa gara abbaa kootti ergate. Abbaan koos ni eeyyameef. Gidduu kana ture kan ati garaatti naafte qormaata jaalalaa jettee gidduutti callisnaan Siifan intalli ishee harmee si dhaggeeffachaa jirraa nuuf xumuri jettee gaafatteen. Abbaan keessan harmeen isaa isa qofaa qabdi. Abbaa malee guddiste ijoollummaatti du'aan dhabe. Innis akka anaan ulfeesse harmee isaatti himnaan halkan na fudhattee gammoojjii Haroo Iddoo jedhamu deemtee dubartii hiriyaa ishee turte suphee hojjettu gabaatti wal baran wal beekan bira buufatte. Waggaa tokkoof bakkuma sana dhokanne malee abbaan koo ajjeechaaf nu barbaada ture. Suphee dhahaa nutis dubartii sana bira turre. Nuti namatti waan hin mul'anneef isheen gabaa geessitee gurgurti. Abbaan keessanis nu barbaachaa waggaa 2 booddee dhufe. Inni dhufuu dhageenyaan abbaan koo barbaachasaa faana isaa barbaachuu jalqabe. Sababa kanaaf abbaan keessan turtii baatii 2 booda deebi'ee nu biraa bade. Yeroo sana ture Siifaniin kan hin dabaladhe. Maqaan keessan seenaa qaba. Amaatiin koo dhukkuba tasaatiin qabamtee nu duraa boqonnaan isiniin fudhadhee qarqara magaalaa kanaatti hin gale. Abbaan koos na dubbisuu dide malee akka duriitti na adamsuu dhiiseera. Abbaan keessan garuu erga sanaa achi buutee dhabamee miila bakar waaree ta'ee hafe. Har'a
abdiin koo isin keessatti of arguun barbaada. Karaa keessan nama ta'uun fedha. Cabaa koo isiniin dhiphiibamuun barbaada. Biiftuu karaa keessan baatu eega. Yaa ijoollee koo jettee imimmaan ija lamaan keessaan dhangalaasaa yeroo boossuu kumaa fi siifan ka'anii harmee isaaniitti maramanii boo'anii. Waaqayyo wajjinii iddoo garaa keessiif geenya harmee jechuunis lamaan isaanii waadaa isheef seenanii. Aadde Galaanii ijoollee isheerraa abdii qabdi. Abdii borii karaa isaanii ifa arguu rakkoon isaan mudamnaan isaaniif of wareeguudhaafis yeroo hundumaa haadha qophii taatedha. Kumaa fi siifan barumsa isaanii irratti kan durii caalaa erga waa'ee abbaa isaanii dhaggeeffatanii caalaatti xiyyeeffatanii deemaa jiru. Hiriyaa biraas hin qabanii waliin ba'anii waliin galu. Hiriyaan isaanii addaa baruulee fi kitaabolee isaanii qofadha. Qixxaataan barataa kutaa siifan wajjin daree tokko baratudha. Siifan wajjin baay'ee wal dorgomu. Garaagarummaa qabxii xiqqootiin siifan isa dursitee kutaadhaa tokkoffaa baati. Inni ilma dureessaati. Magaalaa Shinoo keessa jiraata. Aadde Galaaniin mana isaaniitti geessitee qoraan gurgurti. Siifan mucaa magaala bareedduudha. Rifeensi ishii eegee fardeen meettaa fakkaatee dugda gidduu ciisa. Ijji ishii akka tirikaa dukkana keessa ifa namaaf kenna. Nyaarri ishii bosona cillimoo fakkaata. Funyaan ishii akka gaarreen Oromiyaa dhaabbatee na daawwadhaa jedha. Miilli ishiis akka miilla gogorriiti. Akka leencaatti ejjetti. Yeroo deemtu akkuma xaafii meettaa yeroo birraa bubbeen bubbusee raasee waan fuudhee deemu fakkaatu. Siifan onnee namaa raastee fuutee lafa geessituutu namaan galu. Siifan ija namoota baay'ee keessa jiraattus qixxaataan garuu keessummaa kabajaa taasisee erga gara onnee isaa seensisee bubbuleera. Bara kana kumaan kutaa 12ffaa barata. Siifan kutaa 10ffaa geesseetti. Lamaan isaaniiyyuu qormaata biyyoolessaaf qophiirra jiru. Qixxaataan barnootaan qabsiisee siifanitti dhiyaatus dhukkuba isaa baasee itti machuun baay'ee itti cime. Dandeettiin barnoota isaas gadi bu'aa dhufe. Kutaa 9ffaatti sadaffaa bahe. Bara kana kutaa 10ffaatti seemisteera 1ffaa arfaffaa ba'uun isaa siifaniyyuu ajaa'ibsiise. Itti siqxees rakkoo isaa maal akka ta'e maaltu akka isa mudate gaafachuuf murteessite. Kanumaanis yeroo boqonnaa wajjin qo'achuu jalqabanii mana kitaabaa waliin deemu. Kun immoo qixxaataaf nagaa kennee yaada ishee fi gorsa ishii galmaan gahuuf cimee dubbisuu eegale. Kanaan otoo jiraniis guyyaan lakkaa'ee yeroon qormaata biyyoolessaa geenyaan hundi isaanii qormaata xumuranii galanii. Aadde Galaaniin gaggeessaa kumaan gara yuunivarsiitiitti taasisuu waan itti amantuuf qophii eegalteetti. Kumaan harmee isaa fi siifaniin dhiisee deemuun si'oolitti deemuu fakkaachaa jira. Qixxaataaf ija isaa duraa siifaniin dhabuun nagaasaa waan galaanni gannaa nyaate fakkaata. Maatiin qixxaataa waa'ee mucaa isaanii wallaalanii yaadaan dhiphatu. Hundumtuu qormaata keessa yaadaan imalaa jiru. Guyyaan isaa dilbata ture. Qixxaataan siifaniin barbaadee arguun qaba jedhee murteessee manaa ba'e. Akkuma manaa ba'eenis harmee siifaniin argee itti siiqee yeroo laalu mana isaanii qoraan geessaa akka turte yaadate. Takkaa erga dhaabbatee nagaa gaafatees siifan mana jirti. Kutaa tokko waliin barachaa turre. Kitaaba kanas isheefin fide jedhee afaan yotoon xumuriin siifan mana isaanii godoo jijjigduu sana keessaa gaditti baate. Aadde Galaaniinis koottu harkaa fudhadhu jettee manatti ol deebite. Erga kanaa siifanis maaliif dhuftee? Mana keenya maalitti barte? Kun immoo kitaaba maaliiti? jettee gaaffii gara biraas itti fufuuf yeroo jettu qixxaataan nagaan hin dursuure jedhee gaaffii ishee afaanitti kute. Kitaaba asoosama kanaa akka dubbistuufan siif fide. Dubbisii xumurii deebi'een fudhadhaa jedhee itti laatee biraa deebi'ee. Qixxaataan dubbii hin baay'isu dhaggeeffachuu filata. Nama amala qabeessaa fi bifa toleessa ilmaati. Shamarran magaalaa Shinoo qixxaataa baay'ee adamsu. Karaa ittiin kiyyoo isaanii keessa galfatan isaan keessaa mala kan hin dhoofne hin jiru. Ilma sooressaa qofaa waan ta'eef otoo hin taane bareedinni isaa jechaan illee kan ibsamu miti. Ilma ogummaan badhaadhe.
laadhedha. Siifan kitaaba isaa dubbistee xumurteetti. Kana duratti waa'ee qixxaataa yaaddee hin beektu. Erga guyyaa sanaa garuu qixxaataan fuuldura ishee dhaabbachuu eegale. Qormaanni biyyoolessaa deebi'ee jennaan Kumaan ogummaa fayyaatiin yuunivarsiitii Madda Walaabuu deemi. Siifanii fi qixxaataan qabxii 4 fiduun gara qophaa'inaatti darbanii hariiroon isaaniis kan duraarraa baay'ee matti caalaa dhufeera. Kan isaan adda baasu yeroo gara manaatti galanii qofa. Yeroo boqonnaas waliin dubbisu. Mana kitaabaatiis hin dhibamanii. Garuu qixxaataan afaanii baasee gaaffii jaalalaa siifaniif dhiyeessuun baay'ee isatti ulfaate. Otuu akka hawwii isaatii ofiif beektee keessa isaaf hubattee turte. Garuu immoo kun hin danda'amu. Yaada garaa namaa kan beeku Waaqayyo Uumaa qofaadha. Kumaan harmee isaa fi obboleettii isaatiin alatti jiraachuun waan hin danda'amne itti fakkaatus jireenya mooraa yuunivarsiitii dhamdhamuu eegaleera. Imaanaa harmeen isaatti laatte abjuu ishii milkeessuuf dhimmi barumsa isaatti xiyyeeffatee deemaa jira. Kumaan maatii isaarraan kan hafe hiriyoota kooti kan jedhu nama biraa of biraa hin qabu. Obboleettii isaarraa fagaannaan garuu qaawuu kophummaa itti mul'ate. Guyyaa tokkos ciree nyaachuuf kaaffee seenee nyaata isaa fudhatee taa'uuf yeroo jedhu otoo hin yaadiin akka tasaa miilli isaa teessoo fuuldura isaatti bu'uun darbame. Mucaa Seenaa jedhamtu irratti shayii dhangalaase. Ijoolleen maddii jiranis kolfaan kaaffee ho'isanii. Kumaan garuu baay'ee rifate. Ija Seenaa keessa laalees dhiifamaa ittiin jedhee dhiinga'a. Seenaanis nama qunnamaa dhiifamarraa fi hirrifatiin taa'i jettee of bukkee teessiste. Seenaan mooraa sanaaf barattuu haaraa yookiin immoo kan waggaa tokkoffaa taatus magaalaa Roobee keessatti dhalattee waan guddatteef biyyaaf haaraa miti. Guyyaa sanaa kaasees Kumaa waliin darbanii wal argu. Bilbilas wal jijjiiranii waliif ni bilbilu. Seenaan mucaa mala qabeettiidha. Gonkumaa waca hin jaallattu. Yeroo hundaa dubbachuu caalaa callisuun ishee gammachiisa. Yeroo booddees Kumaa wajjin baay'eetti waliif galani. Yeroo boqonnaa isaaniis waliin dabarsuu eegalani. Maaltu akka ari'aa jiru beekamuu baattus yeroo inni ariifatti. Qormaata seemisteera tokkoffaa bira ga'anii Kumaa fi Seenaan barullee isaaniin alatti araada nyaataa qofa qabu. Lamaan isaanii kan wal fakkeessu immoo jaalala barumsa isaaniif qabanii fi kaayyoo isaanii milkeessuuf halkaniif guyyaa dhimmoo isaaniiti. Guyyaan isaa dilbata waaree booda ture. Seenaan Kumaaf bilbiltee dhimma ariifachiisaaf akka barbaaddu itti himte. Innis ariifatee iddoo jedhametti yeroo argamu Seenaan har'aa bareedina irratti bareedina dabalattee itti argamti. Ijji Kumaa har'aa waan qolli irraa saaqame isatti fakkaatee jira. Ija isaas sukkuumee ilaaluu eegale. Seenaa moo Seenaa miti jedhees keessa isaatti of gaafate. Seenaan mucaa diimtuu dheertuudha. Dheerina isheerraa kan ka'es moodeelistii jedhamtee hiriyoota ishee biratti waamamti. Ilkaan ishii waan harkaan tolchanii tarree naqane fakkaata. Addeen ishii fuullee ijaan malee yoo ijaan ilaalan ija namaatti balaqqeessa'a. Rifeensi ishii luuccaa maramedha. Walumaa galatti Seenaan alaaf manaan toleettiin talaati. Kumaanis dhaabbatee bareedina Seenaa daawwachuu ajaa'ibsiifachuutti ka'e. Seenaanis har'aa yeroo keerraa xiqqoonaaf kenni jettee gaafattee afaan isheerraa otoo hin fixiin gaaffiin barbaachisu lafa barbaadde si duukaan dhaqa jedhee deebisee fi imala daawwannaa keessaa dammaqe. Lamaan isaaniis wal fudhatanii bakka bashannanaa naannoo sanaa deemanii gaaddisa of jalatti teessuma nama lama qabatu jala taa'anii keessummeessituunis dhufnaan laaqana akka isaaniif fidduuf ajajatanii erga nyaataniis booda Seenaan haasaa eegalte. Kumaa anaa fi si'i akka tasaatti wal dubbisne garuu hiriyoota wajjin guddatanii caalaa walitti dhiyaanneerra. Haa ta'uutii garuu lamaan keenyuu Seenaa waliin beeknu. Ani sodaa guddaan qaba. Namatti dhiyaachuu caalaa kophummaatu naaf ta'a. Isatti namana. Kophummaan jireenyaaf mijachuu baatus hiriyaa namatti hin jijjiiramnedha. Amma waan tokko qofaan si gaafachuun barbaada. Anuuf malee homaan qabu.
ko'ummaa kootti akkana hin dhiisne yookiin immoo hariiroo keenya akka asumatti dhaabnu jettee boquu ishee cabsitee lafa laalte. Kumaan teessuma isaa gara isheetti butatee seenuu koo ani maatii koon alatti si duukaan jaalalaan akkan jiru of arge. Hedduun si jaaladha garuu yoon sitti hime narraa fagaatta jedhee waanan sodaadheef akkasumaan immoo duubni koo seenaa gaarii waan hin qabneefin calliseen keessa kootti gubachuu filadhe. Yoo fedha kee ta'e jaalallee koo har'aa haadha manaa koo boriinaaf ta'i. Ani jaalala keetiif ergan bitamee bubbuleera jedhee otoo yaadiinis harka ishee qabee dhungate. Yogguu kana seenaan rifatte hafuura dheeraas jettee erga baafattee booda waadaa kee nan eegaa siifis nan ta'a jettee ija keessa salaalaa dubbatte. Kanumaan bu'uura jaalalaa hundeessanii jaalalli isaaniis ija godhachaa deemaa ijoollee mooraa sanaa baay'ee inaafsisuu fi barsiisuu eegale. Jaalalli qixxaataan siifaniif qabu baay'eetti dabalaa deeme. Guyyaa tokkos qixxaataan yeroo boqonnaa yaadaan badee gaaddisa mukaa jalaa otoo taa'aa jiruu siifan argitee gara isaa deemtee maal akka ta'e gaafatte. Innis yaada kiyyaa nama na hootuun dhabe gubaa keessa kootu nagaadha dhorge qabeenya nuuf bukkeetii qabu kiyya jedhee amanuun dadhabe har'a garuu baasee dhukkuba koo himachuun barbaada. Siifiyyee ani ergansi jaalladhee baroota lakkoofsiseera dhukkuba kiyyaaf si qofatu daawwaadha adaraana wal'aanii jedhee fuuldura isheetti jilbeenfannaan siifannaatee qixxaataa achumatti gattee barruulee isheellee otoo hin fudhatiin fiigichaan mooraa mana barumsaatii baatee gara magaalaa deemte. Isa harmeen isaa gaafa isaan mana isaaniitti qoraan gurguran gatiif jecha harmee ishee ifattee hiyyeessi kabaja maal beekaa ittiin jettutu fuula ishee dhaabbate. Gidduuttis waa'ee qixxaataa yaaduutti deebite. Inni qofti isheetti dhiyaachuuf jaalala namaa ishee barsiisuu hubatte. Onneen ishee dhaannaa dabalee lafatti gattee deemteef jecha yeroo hundaa yaadachuutti kaate. Lafa jirtutti ofirra gadi teessee gaabbii keessa seente. Qixxaataa jettee hafuura dheeraa yeroo baafattu shokoksaa miila namaa dhageessee of duuba yeroo laaltu qixxaataan ishee duubaan hordofee akka dhufe argite. Ol jettees itti maramtee dhiifama isa gaafatte. Haasoo yeroo gabaabaa erga waliin taasisanii booda qixxaataan hanga manaatti gaggeessee biraa deebi'e. Jaalalli qixxaataa fi siifan oduu haaraa magaalaa Shinoo fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ta'e. Dubbiin kun gurra abbaa qixxaataa obbo Caalaa biras ni ga'e. Akkuma mala ishee aadde Galaaneen qoraan fuudhuun gara magaalaa Shinoo akkuma ga'aniin namni irraa bitu dhibnaan mana obbo Caalaatti qajeelanii. Akkuma baratames maatiin qixxaataa jechoota haamilee cabsuun ishii simatanii gurgurattees gara manaatti yeroo deebitu siifan buna ajaa'ibaa ija lukkuu fakkaatu danfistee isaan eeguun erga dhuganii xumuranii booda aadde Galaaneen waan mana warraa maatii qixxaataatii oduu haaraa boqoo cabsu dhageesse intala ishii siifaniin gaafatti. Siifan harmee ishee mitii eenyuun iyyuu sobuu waan hin jaallanneef waan jiru hunda tokko lamaanitti himte. Harmeen ishiis erga dhageessee booda jabeessitee gorsite. Jaalalli qormaata baay'ata. Isin dhuguma wal jaallannaan wanta adda isin baasu hin jiru. Hiriyyummaan immoo xureedha. Gaaf tokko ni dabarti. Waan barbaaddu argachuuf cimii baradhu. Nama milkaa'u ta'e ittiin jettee gorsite. Qixxaataan siifan bira akka hin geenyeef maatiin akeekkachiifamus isaan garuu walii galanii hariiroo isaanii hir'isanii malee wal arguu hin dhiisne. Jaalala isaaniis adda kutuu hin dandeenye. Waggaa lamaan booda lamaan isaanii qabxii gaarii fiduun imala gara mooraa taasisuu fi qophii eegalanii. Deemsa isaaniif guyyaa muraasni akkuma hafeen qixxaataan gara mana siifanfaa deemee daqiiqaa tokko qofa akka wajjin dabarsaniif gaafate. Guyyaa gabaa waan ta'eef harmeen siifan aadde Galaaneen mana hin jirtu. Achuma mana isaanii dudduuba gaaddisa bareedaatu jira. Achi jala taa'uun erga xiqqoo haasa'anii waadaa jaalalaa akka waliif seenan qixxaataan ni gaafataan. Siifanis jaalala hamaa keessa waan jirtu ni eeyyamtiif. Amartii morma isaarraa qabu baasee morma isheetti kaa'ee kana seenaaf kaa'adhu gaafa miila narraa fageeffatte lafa kanatti na waamii naaf deebisi. Kana immoo
imala keetiif ittiin gargaarami jedhee maallaqa isaaf kenname irraa qoodeefii kenne. Walitti maramaniis nagaa jaalalaan walitti dhaamuun wal gaggeessanii siifan gara Adaamaatti imalte qixxaataan immoo gara magaalaa Ambootti miilla isaa kaase. Lamaan isaanii kan wal fakkeessu ogummaa tokko barachuu isaaniiti. Siivil injinariingii baratu mooraa yuunivarsiitii erga seenaniis baay'ee waliif bilbilu. Waan maatiin erganiif irraa qixxaataan siifaniif ni qooda. Jaalala isaanii gidduu hanga kanaatti qilleensi hin galle. Maatiin qixxaataa garuu shakkii waan qabaniif irra deddeebiin ishiin fuudha jettee yaaddee ati ilma keenya miti jechuun akeekkachiisu. Sodaa maatii qabaatus qixxaataan jaalalli qabeenya irratti akka hin doofne waan amanuuf iddoo siifaniif qabu waan biraan xureessuuf hin yaadu. Jaalala ishiif ni amanama. Ofis eeggachaa jiraata. Haa ta'uutii garuu meetii mucaan jedhamtu ollaa qixxaataafaa yuunivarsiitii Amboo kan baratu tokkotu jira. Ijoollummaatii kaastee wajjin waan guddatteef qixxaataadhaan baay'ee matti jaallatti. Karaa ittiin siifan irraa adda baastu halkaniif guyyaa mala dhoofti. Ta'us garuu qixxaataan kiyyoo ishii hedduu bira darbeera. Shamarran biroorraas baay'ee of eeggata. Kun hundi garuu meetiidhaan xiiqii keessa waan galcheef karaa hiriyaa ishii fiilmii bareedaa irratti hojjechuuf qopheessite. Meetiin mucaa ollaa qixxaataati. Amma yuunivarsiitii Amboo jirti. Ijoollummaa isheetii kaastee waan wajjin guddatteef baay'ee jaallattiin. Karaa ittiin siifan irraa adda baastus halkaniif guyyaa mala dho'aa bulti. Ta'us qixxaataan kiyyoo ishee baay'ee isaarra darbeera. Shamarran irraas baay'ee of eeggata. Kun hundi meetiidhaan xiiqii keessa waan galcheef fiilmii bareedaa hiriyaa ishee waliin irratti qopheessuu eegalte. Guyyaa tokko otoo gaaddisa mukaa jala taa'ee qixxaataan mana kitaabaa deemuuf boqonnaa sammuu fudhachaa jiru meetiin hiree ishee caaltuu itti ergiti. Hireen ishee caaltuun kunis fakkeessitee itti dhiyaattee akka jaalalli hamaan irraa qabeetti miidhamaa akka jirtu imimmaan ishee lulaasaa qixxaataatti ni himti. Haa ta'uutii garuu qixxaataan xiqqoo erga tasgabbeesseenii booda akka jaalallee baay'ee jaallatu qabu itti himuuf yeroo jedhu quba ishiin afaan isaa qabdee dhungachuuf yeroo itti jettu inni immoo fayyaan qabdu jedhee ka'ee biraa deeme. Yeroo sanatti ture fiilmiin meetiin qopheessite yeroo caaltuun dhungachuudhaaf jettu suuraa isaan kaaste. Suuraa kanas karaa mana poostaatti gara siifanitti ergiti. Siifanis argitee otuu waan tokkoyyuu qixxaataatti himiin waan uumame otoo hin hubachiisiin bara jaalalaa gaarii siifaa ta'uu jettee ergaa gabaabaa barreessiteefi bilbila ishiis irraa cufatti. Wanti kuni garuu qixxaataa baay'ee waan jeeqeef waan ta'es baruu ni dadhabaa. Meetiin waan barbaaddu hunda humnaa fi qarshii raawwachuutti amanti. Barattuu yuunivarsiitii ta'uun ishii kan ittiin beekamu baay'ina kutaa ishiin lakkoofteen malee baay'ina qubeeyyuu meeqa akka ta'an lakkooftee hin xumurtu. Haa ta'uutii garuu bareedinni ishii nama hunda raajeffachiisa. Gurraachina ishiirraa kan ka'e ijoolleen naannoo isheen dhalattee nuugii jedhanii ishee waamu. Rifeensi meetii yeroo isheen kofaltu lafa itti hidhamee jiruu ba'ee faca'uun innis duukaa kolfaa. Funyaan ishii waan konkolaataan abbaa ishii irraa ba'e fakkaachuun qaawwa yookiin immoo uraa isaa qofaatu mul'ata. Galata rifeensa warra Hindiif garuu mudhiin geessistee facaasaatuma deemti. Namni uffata biraandii ta'e bitachuu barbaade meetii fudhatee mana uffataa deema. Kan isheen wallaalte tokkollee hin jiru. Meetiin barattee sammuu ishee beekumsaan hidhuu dadhabdus ilkaan ishii shiboo bareedaan hiitee jirti. Waan yaadde dhabuun moo'amuu waan isheetti fakkaatuuf yeroo jalqabaaf siifan wajjin dirree waraanaatti seenteetti. Bara kana eebba kumaa ture. Harmeen isaa adde Galaaniin waggoota kophummaa ishee keessaa ba'uuf barri firii dadhabbii ishiitti argitu waan ta'eef gammachuun ishee addadha. Kumaan seenaa fi harmee isaa bilbilaan wal barsiiseera.
Ishiinis eebbifamtuu bara kanaati. Seenaan baasii kumaa erga wal baranii ofiif dandeessi. Bara kanas baasii eebba isaatiif akka hin dhiphanne aadde Galaaneetti himteetti. Guyyaan eebbaa keenyaan aadde Galaanee fi Siifan imala isaanii gara Baalee biyya gootaa fi burqaa seenaa taasisanii. Guyyaa tokkos dursanii waan ga'aniif seenaan iddoo buufatan qopheessitee fi haala gaariidhaan isaan simatte. Aadde Galaaneen amalaa fi bareedina seenaatti gammaddee teessees ajaa'ibsiifachuu eegalte. Keessummaa simachuun seenaa daran namatti tola. Kabajni ishiin namaaf qabdus intala safuu beektu akka taate kan ishii ibsu keessaa isa tokko. Aadde Galaaneen dursitee biyya seenaa waan beektuuf intala koo maatiin kee naannoo kana jiru jettee gaafannaan abbaa, haadha, obboleessaaf obboleettii ta'ee kan na guddise abbaa kooti. Ani kophaa galeettiidha. Isa malee maatii biraan qabu. Isa immoo boru ganama waliin isin barsiisa. Amma dadhabdaniittu boqodhaa jetteen. Ganamni bariinaan hundinuu qophii eebbaaf oliif gadi fiigaa jira. Kumaa fi seenaanis isaan keessaa isaan tokko. Isaan caalaa garuu maatiin isaanii fuulli guutummaatti gammadoo waan ta'ani fakkaata. Sagantaan eebbaa galma keessaa akka xumurameen seenaan kumaaf bilbiltee qophiin isaan biratti akka qophaa'ee fi wal wajjin akka deemanitti himte. Innis harmeesaa fi obboleettii isaa wajjin gara iddoo seenaan dhaabbattee eegaa jirtuutti miila isaa kaase. Akkuma achi gahaniin seenaan abbaa kiyyaa wal baraa jetteen. Aadde Galaaneen harka akkuma itti hiixatteen daa jettee lafa dhoofte. Wanti uumame hundattuu gaaffii ta'e. Ariitiidhaan Aadde Galaanee gara mana yaalaatti geessanii kutaa yaalii hatattamaa ciibsuun yaala barbaachisaa taasisaniif sa'aatii muraasa booda akka of barteenis waan ta'e gaafatanii deebii quubsaa garuu Aadde Galaaneen kennuu hin dandeenye. Afuura dheeraa akkuma baafatteen Aadde Galaaneen kumaa fi seenaa ofitti waamtee dabalaan otoo jiruu dhaabbiitti si'a laman awwaale isin obbolaadha waan biraa keessa galtaniittuu ijoollee ko jettee imimmaan ija ishii keessi cobsaa. Kumaa fi seenaan otoo dhaabbatanii dafqi akka bishaanirra lola'e. Dhaabbiis dadhabanii ofirra gadi taa'anii dacheen humna ittiin isaan baattu dhabde. Seenaan achii baatee akka nama maraatee ta'aa karaarra qajeelte. Kumaanis lafarra gangalatee obboleettii kiyyan jaalladhe jedheeyyee maraate. Guyyaan gammachuu kunis gara boo'ichaatti jijjiirame. Kana gidduutti obbo Dabalaan kutaa Aadde Galaaneen keessa ciistu sagalee kumaa haadhoo kiyyan jaalladhe jedhu dhagahee balbala irraan gahee. Obboleettii kee miti yeroo inni jedhu rifatanii ija keessa wal ilaalanii. Innis seenaan akkuma maqaa ishii seenaa baay'ee qabdi. Kanafee ishee duukaan isinitti hima. Amma gara lafa isheen jirtu akka deemnuu fi naaf eeyyamaa jedhee obbo Dabalaan yeroo dubbatu isaanis tole jedhanii wajjin deemanii. Lafa seenaan jirtu yeroo gahan seenaan lafaa ol kaatee maal na goote maal na gande sobarratti hundee jireenya koomaaf dhaabde. Qormaata jaalalaa keessa seenuu bira darbee akkan haadhoo koo jaalladhu maaliif na taasiste? Dhugaa hawwaaltee seenaa koo maaliif balleessite? Jettee obbo Dabalaatti iyyite. Innis sagalee isaa ol kaasee na dhagahaa isin obbolaawwan haadhoo miti. Shawaarraa baqadheen gara kana akkuman dhufeen maatii seenaa biraa hojjechuun eegale. Maatii jaalalaa kan namaaf yaadan turani akka obbolaatti wajjin jiraachuu eegalle. Abbaan seenaas biyya kanaaf galaa ture. Uummanni Baalee ummata jaalalaati. Kan boo'e wajjin boo'anii, kan beela'e nyaachisanii, kan daare itti uffisanii, kan fira dhabe isa akka koommoo ofitti qabanii wajjin jiraachuun beekamu. Uummanni Baalee haadha caalaa nama danda'u. Anumaafuu lafa naaf kennanii, manas naaf ijaaranii, abbaa biyyaa fi abbaa qabeenyaa akkan ta'u na taasisaniiru. Guyyaa tokko garuu guyyaan abaaramtuun maatii seenaa narraa
addaan isaan baaste. Guyyaa kana maatiin ishee maatii isaanii gara magaalaa Finfinnee jiranii barbaaduuf konkolaataatti nam'anii deemaa otoo jiranii balaa mudateen lubbuun namoota baay'ee battalatti darbee harmeen seenaa yeroo sanuma boqotte. Abbaan seenaa garuu mana yaalaa guyyaa tokko erga turee booda innis addunyaa kanarraa darbe. Yeroo dhumaafis sagalee isaa adaraa mucaa koo lafatti sittin kenne waaqarrattin sirraa fudhadha. Abbaa, haadha, obboleessaa fi obboleettii ta'iif jedhee hafuura dheeraa baafatee na biraa godaane. Anas sagalee kanatu gurra kiyyarraa narra iyyaa ture. Isaan keessaa seenaa qofatu lubbuun hafe. Yeroo sana seenaan mucaa ganna lamaa turte. Abbaan seenaa Gadaa Tulluu jedhama. Anis maqaan abbaa keetii akka hin banneefini maqaa koo fakkeessee akka ittiin waamamuun godhe. Guyyaan icciitii kana ishiitti hime miila koos biyya kanaa kaasuuf kanan yaade har'a ture. Adaraa nyaachuun natti ulfaatee maatii kiyyas gate. Hunda keessan iyyuu miidheera. Yoo anaa fi iddoo xiqqoo ishii qabaattan dhiifama naaf godhaa. Lubbuu koos boqochiisaa. Nan beekaa dubbiin kun cimaadha. Guyyaa isaas nan eega jedhee isaan biraa deemuuf miilla isaa kaase. Kana gidduutti aadde Galaaneen ammas maaloo nu dhiistee deemtaa jetteen. Kumaanis jaalala abbaa yaadaa dabarsineem anii fi siifan foolii fi hafuura kee dheebonneem yeroo jedhu seenaan ammoo har'a hoo eenyutti na dhiistee deemtaree ittiin jette. Innis of duuba deebi'ee gammachuun miila isaaniitti kufuuf yeroo jedhu ofitti qabanii hammatanii hunduu walitti maramee boo'icha gammachuu boo'anii hundumtuu wal fudhatanii gara iddoo qophiin itti qophaa'ee deemanii nyaatanii erga dhuganiis obbo Dabalaan ol jedhanii waan nu hafe tokkotu jira jedhee seenaa gara isaatti waamee qubeelaan kun kan abbaa keetiif harmee keeti. Amartii mormaa kana duukaa guyyaa kan akkan siif kennuuf abbaan kee sagalee dhumaatiin natti dubbate jedheen. Seenaanis ija isheetiin gara kumaa otoo laaltuu argee obbo Dabalaan kumaas gara isaatti waame. Ani isin eebbiseera ijoollee koo isintu walitti nu barbaade jaalalli keessan milkii qaba jedhee eebbiseen. Isaanis guyyaama kana qubeelaa maatii seenaa godhatanii torbee tokko booda hundumti isaanii wal fudhatanii imala gara magaalaa Finfinneetti taasisanii dhimma ijoo maatii obbo Gadaa barbaadu akka qabanis murteessanii. Obbo Dabalaanii yaadannoo abbaa seenaa irra waan gahamee hundumaa qabatee jira. Finfinnee akkuma gahaniin imala isaanii gara hoolotaa taasisanii achiis gara gandaa beekattee jedhamtu gaafatanii imala isaaniitti fufanii achi akkuma gahaniinis abbaa obbo Gadaa Tulluu Dachaasaa fi obboleessa isaa Waaqoo Dachaasaa jechuun iyyaafachuu eegalanii yeroos otoo ittiin fudhatiin ifaa argatanii. Ifaan ilmoo obbo Talasaati. Tolasaa Waaqoo Dachaasaa. Innis seenaa kana gurraa waan qabuuf yeroo dhaga'u baay'ee gammade. Fudhatees gara manaa deeme. Kan nama ajaa'ibu akaakayyuun obbo Tulluun lubbuun jiru misraachuu kana yeroo dhaga'u ilma isaa dhabus seenaa arguu isaaniitti guddaa gammadani. Qe'een isaanis gammachuun guute. Qe'ee cidhaas fakkaate. Korma qalanii isaaniin simatanii guyyaa lamas erga achi turanii booda gara Meettaa Roobii magaalaa Shinootti miila isaanii kaasanii obbo Dabalaanii aadde Galaanee wajjin erga waan jiru haasa'anii achuma magaala keessaa haala mijeeffatanii guyyaa muraasa boodas baajataa waggaa 23 hojjechaa ture irraa baasee mana bitatanii seenaadhaafis dabtara herregaa baankii maqaa ishiin jiru garuu kan ishiin hin beekne qabeenya maatii ishee irratti kuusaafii kan ture ishiif kenne. Hundumtuu gammachuun jireenya isaanii itti fufanii. Maatiin obbo Dabalaas kan dur sababa hiyyummaa harmee isaaf irraa baqatanii dhiifama gaafatanii waliin jiraachuu jalqabaniiru. Isaanis jaarsolii biyyaa qabatanii araaraaf gara mana maatii aadde Galaanee taasisanii hundumtuu garaa qulqulluun waliif dhiisanii jaalala barootaaf gargar citees deebisanii suphanii jaalalli siifaniif qixxaataa akkuma hameessaa arkuu
tokko abdii dhabaa dhufe. Meetiin waan baay'ee yaalte dadhabde. Karaa baay'een siifan argachuu yaalus ishiin qixxaataa dubbisuufis ta'e argachuuf eeyyamamtuun turre. Innis yeroo sanaa kaasee addunyaa araadaa garaa garaa keessa seene. Kaayyoo fi mul'ata isaas boolla qotee araadaan awwaalee. Maatiin isaatiis sababa isaaniitiin siifan akka irraa adda baateetti isaan ceepha'a. Meetiinis taatee kanatti gaabteetti. Yeroon siifan gara mooraa yuunivarsiitiitti deebituutu gahe. Guyyaa lamatu isaan hafe. Galaan tokko balballi mana isaanii rukutamnaan siifan yeroo bantu kan dhufe meetii ture. Ishiinis waan ta'e waan goote hundaa itti himtee waan qixxaataa jaallattuuf akkana akka goote immoo dhugaa bahuun haala jiru qixxaataa ammaatti baay'ee akka gaabbite itti himuunii miilatti kuftee ifa manaaf godhi. Lubbuu qixxaataa du'arraa baraarii. Addunyaa araadaa kana keessaa baasii. Isaaf si qofaatu dawaadha. Jaalala keessaniif anatu qormaata ta'e jettee boosse. Isheenis amma eessa jira jettee naasuu jaalalaa gaabbii wallaalummaa keessaa kaatee ni gaafatti. Meetiinis mana akka hin baanee fi haala yaaddessaa fokkisaa keessa akka jirutti himte. Isheenis achumatti hidhiistee fiigichaan gara mana qixxaataafaa deemte. Akkuma achi geesseen balballi banaa waan ta'eef mana isaanii yeroo seentu maatiin isaa taa'anii waa'ee mucaa isaaniif gadda guddaa keessa akka jiran argite. Sagalee guddaadhaanis kutaasaa gaafattee obbo Caalaan harka qabee gara kutaa qixxaataatti geesse. Qixxaataanii yeroo siifan argu tamboo xuuxaa aarsaa jiru lafa buusee ija ishee keessa laalee maaliif waadaa keenya diigde? Biqiltuu jaalalaa keenya bishaanuun kunuunsitee obaasuu dhiistee maaf gogsite? jedhee dubbachuus dadhabee imimmaan ija isaa lakkuurra lola'e. Walitti maramaniis boo'uu eegalanii. Maatiin qixxaataa gochaa kana dhaabbatanii ilaalaa jiru. Siifan qixxaataan ka'ee qaama isaa akka dhiqatu gaafatte. Innis ariitiin ka'ee qaama isaa dhiqatee uffata isaas akka duriitti uffatee amma sanaatti siifan kutaa isaa qulqulleessitee wantoota inni fayyadamu hunda baastee gatte. Dhumarratti wal fudhatanii qarqaraa magaalaa Shinootti ba'uun taa'anii waan darbe waan baay'ee erga taphatanii booda waadaa jaalala isaanii haaressanii galgalaa gara manaatti gaafa deebi'u obbo Caalaan qixxaataa gara isaatti waamanii. Yeroo kana qixxaataan waa'ee barumsaa na gaafachuuf taanaan nan deema, wanta na barbaachisu naaf haa qopheessan malee jedhee amala araada isaa duraaniitiin yerootti dubbatu. Obbo Caalaan garuu dhungateenii ganama waan si gammachiisu yaada addaa siif qopheesseera, dhaga'uu yoo feete yeroon ka'e jedheenii ganama qixxaataa yeroo ka'u jaarsoliin magaalaa Shinoo uffata addeeffatanii mana isaanii jiru. Innis maal abbaa ganamaan jedhee naasuudhaan yeroo gaafatu obbo Caalaanis gara maatii siifan deemnee akka aadaatti si fuusisuuf gaafachuu deemuuf jirra jedhaniitti dubbatanii. Qixxaataan baay'eematti gammade. Isaanis lafa deemanitti ni milkaa'anii. Lamaan isaaniiyyuu bara kanaa barumsa isaanii waan xumuraniif guyyaa eebba isaanii qubeelaa godhatanii. Waggaa tokko boodas qixxaataa fi siifan cidha guddaadhaan magaalli Shinoo hamma sochootutti gaa'ela isaanii gaggeeffatanii. Kumaa fi seenaan magaalaa Finfinneetti qacaramanii hojjechaa jiru. Mucaa waadaa jedhamtus godhataniiru. Hundumtuu qormaataa fi bu'aa bayii hedduu darbee jireenya gaarii jiraachuu jalqabanii. Obbo Dabalaa fi Aadde Galaaneen rakkinaa fi qormaata jaalalaa ganamaan isaan irra gahes har'a akka seenaatti odeessuu eegalanii. Maatii jaalalaa nagaa fi gammachuu ta'uun iftoominaan jireenyatti fufanii. Asoosamni kun xumurameera. Asoosama gabaabaa qormaata jaalalaa kan nuuf barreessite obboleettii keenya Obsee Badhaanee guddaa galatoomi. Ammallee qubni kee qubeedhaan haa mirgisu jechaa asoosama kanatti kan bohaartan yoo ta'e laayik gochuudhaan jaalachuu keessan naaf mul'isaa jechaa asoosama gara biraallee kan feetan yoo ta'e yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Yoo dandeessan immoo asoosama of harkaa yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937
386564 naaf erguun waliin akka bohaarruuf gumaacha akka gootan gamanumaan isin gaafachaa asoosamni qormaata jaalalaan xumurameera. Sagalee sun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.